Yesus jirenya kabaini gubadina sini akangole Yesus jirenya kabaini Bonini mullanani karanu kan jirenyana jede dubanani warumte kan satan ite kubatani warra makaza tamanani kename aboni warumte kan satan ite kubatani warra makaza tamanani kename aboni kubatina sidi Kangole Yesus jirenya kabaini Ampan bara wagni ni dugani Yesus tausa rajon rajani Lakawamu sanyina matiti ababya dangabu idalelo tazim ende lakawamu sanyina matiti ababya dangabu idalelo tazim gubatina sidi akangole Yesus jirenya kabaini Namni Yesus sabu jirenya guddaa argatam waaqummaa saatirra namni maabbakatam inni ture kan jiru kan hin dhumne barrisa nagaa namaaf kenna hangafti nagaa isa inni ture kan jiru kan hin dhumne barrisa nagaa namaaf kenna hangafti nagaa isa Kangole Yesus jirenya kabaini Lukuma wagni kuni waga obdoksudam kan inni mul'ise jireenya argateka ijjiti mootummaasa warra filateef kenneem wajjin ol galuuf jirra maqaasa torri amanneem ijjiti mootummaasa warra filateef kenneem wajjin ol galuuf jirra maqaasa torri amanneem gubatina sidi Kangole Yesus jirenya kabaini gubatina sini Kangole Yesus jirenya kabaini